Akkam jirtu nagaan waaqayyoo iddoo jirtanitti hunduma keessaniif haa ta'u. Namoonni nan beenne ani Fitsumin jedhama. Nagaan waaqayyoo iddoo jirtan hunduma keessaniif afurri waaqayyoo hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Guyyaa har'aa immoo sanbata waaqayyoon walii wajjin waaqeffannaa jedheen iddoo kana dhufee jechuudha. Maqaan waaqayyoo bara baraan agalateeffamu. Waaqayyoo yeroo hundaa in waaqeffama. Guyyaan isaa immoo guyyaa kaan hojjetaa turre guyyaatti guddisnee waaqayyoon eebbisnudha guyyaan irraa. Kanaaf maqaan waaqayyoo bara baraan kan galateeffame haa ta'u. Iddoo jirtanitti akkam jirtu nagaa keessanii jedhee nagaa waaqayyoo hunduma keessan gaafachuun barbaada. Egaa haalli rakkisaa yoo ta'e jireenyi rakkisaa yoo ta'e jabaannee kadhachuudha. Qorumsatti akka hin gallee fi jabaannee waaqayyoo keenya amanachuudha. Kanaaf obboloota koo nagaan keenya kan inni nuuf eegamu karaa Kiristoosiin ala nagaan hin jiru jechuudha. Kanaaf guddisnee waaqayyoo keenyatti gammanna. Guddisnee waaqayyoo keenya eebbisna. Maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Kanaaf anis har'a iddoo kanatti argamee sagantaa koo har'aa kana waaqayyoon galateeffachuu, waaqayyoon eebbisuu. Maaliif torbanoota darban keessaa baroota darban keessaa waaqayyo gooftaan anaaf mana koo baatee jireenya koo baatee har'aan nu ga'e. Kanaaf waaqayyoon immoo guddisnee galateeffachuutu nurra jira. Isiniinis waaqayyoo gargaarraan nagaatti eege mana keessan jireenya keessan hundumaa eege waaqayyo gooftaan maccaa isin gargaaree guyyaa har'aatiin isin ga'e. Gooftaa ulfinaa kana walii wajjiniin galateeffannaa. Walii wajjiniin in eebbisnaa. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan galateeffame haa ta'u. Kanaaf sagalee waaqayyoo keessaas iddoo tokko nan dubbisa. Isa dura garuu walii wajjiniin faarsaadhaan waaqayyoon in waaqeffannaa. Waaqayyoo waaqeffatamuutu sarra jira, galateeffatamuutu sarra jira, eebbifamuutu sarra jira. Maaliif gochaa guddaa nuuf oole waaqayyoo. Gaarummaan waaqayyoo mana keenya irra baay'eedha. Gaarummaan waaqayyoo jireenya keenya irra baay'eedha. Kanaaf dhuga baatu gooftaati nuyi warranni akka dhugaa ba'uuf akka nuun dhugaa baanuuf warra gargaaramne warra waaqayyoon hafuura waaqayyoon ijaaramedha sababii ta'eef waaqayyoon walii wajjiniin waaqeffanna faarsaadhaan. Maqaan waaqayyoo guddaa kan galateeffame haa ta'u. Faarsaa nan banaa.
gooftaatti aara galfanne gooftaatti qabban arganne waaqayyo maqaan isaa ulfaatu haleluuyaa. Galanni fulfinni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Waaqayyoo gooftaan maccaa nu wajjiniin jira. Yeroo nu yaaddofnutti, yeroo nu dhiphannutti, yeroo nu gadi buunutti, yeroo nu ol baanutti waaqayyoo gooftaan maccaa nu wajjin jira. Waaqa nu wajjiniin ta'e, waaqa gargaarsa nuuf ta'e, waaqa abbaa nuuf ta'e, waaqa nu baate, ayyaana isaa nuuf baay'ise kanammoo guddisnee galateeffanna. Obboloota koo achumaan macaafa qulqulluu keessaa iddoo tokko nan dubbisa. Walii wajjiniin waaqayyoon in kadhanna. Wangeela Maatiyos boqonnaa 21 lakkoofsa 18 kaaseenii dubbisa. Yesuus harbuu tokkorraa ija dhabuusaadha. Yesuus ganama barii gara mandarichaa utuu deebi'uu imbeele muka harbuu tokko karaa bukkeetti argee gara isaatti yommuu gore baala duwwaa malee hoomaa irratti hin argine. Kanaaf mukichaan bara baraan ija sirraa hin argamin jedhee kana irratti harbichi achumaan goge.
Bartoonni mukicha yommuu argan raajeeffatanii attamitti mukti harbuu sun achumaan gogee jedhan. Yommus Yesus deebisee ani dhuguman isiniin jedha amantii yoo qabaattan yoo mamuudha baattanis mukicha irratti waan ta'e duwwaa hin gootan. Gaaruma kanaan ol kaafamii galaanatti darbatami yoo jettan iyyuu in raawwatama. Amantii kadhattanii waan dhiyeeffattan hundumaa hin fudhattu isaaniin jedhee. Ameen. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Yesuustu ganama bariidhaanii mandara tokko keessa utuu deemu gara arbuu tokkotti yeroo goruu muki arbuu suni baala malee ija hin qabu ture. Kanaafi lammaffaa ija hin godhatin jedhee yeroo sanatti bartoonni mukicha yommuu arganii baay'ee raajeeffatanii attamitti muki arbuu suni achumaan gogee jedhanii raajeeffatanii. Amantiidhaan yoo amantanii kan kanaan olii gochuu dandeessu. Innis immoo gaaruma kanaan ol kaafamii gara galaanaatti darbatami yoo jettan iyyuu in raawwatama. Amantanii kadhattanii waan dhiyeeffattan hundumaa in fudhattu isaaniin jedhe. Kana keessatti maaltu nu barbaachisa jechuudha? Amantii nu barbaachisa jechuudha. Waaqayyo naaf godha, Waaqayyo na gargaara, Waaqayyo karaa koorra jira, Waaqayyo na wajjiniin jira jennee yeroo afaan keenyaan dubbannu laphee keenya keessatti immoo Waaqayyoon amanachuutu nurra jira jechuudha. Akkasumaan arraba keenya duwwaan dubbannee duwwaatu hin taane amantiidhaan waan tokko gochuu, wanti kun hin ta'a, wanti ani godhu kun hin ta'a, Waaqayyo na gargaara. Kana irratti isin ga'een keessan amanuudha. Kan godhu immoo Waaqayyoodha jechuudha. Kan hojjetu immoo Waaqayyoodha. Kan itti darbu immoo Waaqayyoodha. Geennurraa eegamu maa inni amanachuudha Waaqayyoon. Waaqayyo mana koo balaarraa in oolcha. Waaqayyo jireenya koo caba garmaleerraa in oolcha. Waaqayyo bara koo in eebbisa. Waaqayyo fayyaa koo in eebbisa. Waaqayyo adeemsa koo in eebbisa. Waaqayyo karaa hundumaa karaan ba'utti karaan galutti hundumaatti Waaqayyo gooftaan maccaa anaa wajjiniin jira jennee yeroo dubbannu maaltu immoo nu barbaachisa? Akkuma dubbanne sana amantii nu barbaachisa jechuudha. Amanachuu nu barbaachisa Waaqayyoon. Waaqayyo maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Kanaaf wanti nuun amannee goonu diinni nu hojiin diinaa nurratti hojjetu, wanti diinni nurratti godhu, wanti nurratti darbatamu hundumtu nurratti in hojjetu yeroo jennu arraba keenya duuka laphee keenyaan Kiristoosin amanuutu nurra jira. Kanaaf dubbiin sagalee Waaqayyoos dhugaa nuuf ba'a jechuudha. Kanaaf amantiidha. Darbee immoo wanta goonu hundumaatti immoo ija godhachuu nu barbaachisa. Yoo ija hin qabaanne akka baala kanaa taana in abaaramna. Wanta goonu hundumaatti amantiin keenya ija godhachuu qaba. Kadhati keenya ija godhachuu qaba. Yesuusin amanachuun keenya ija godhachuu qaba. Ija hin godhannu taanaan immoo tarii abaarsi muka kana qaqqabe jireenya keenya qaqqabuu danda'a. Kiristoosin in amanannu taanaan abaarsi nu qaqqabuu danda'a. Kanaaf amanachuun keessa keenya jiraachuu qaba. Oolchuu Waaqayyoo amanachuu, gaarummaa Waaqayyoo amanachuu. Mana koo duukaa jira Waaqayyo, gaarummaan Waaqayyoo mana koo duukaa jira, harki Waaqayyoo mana koo duukaa jira, humni Waaqayyoo mana koo duukaa jira. Diinni nan danda'u, seexanni nan danda'u, biyyi lafaa nan danda'u jennee dubbachuu qabna. Kanaaf maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu, maqaan Waaqayyoo bara baraan galateeffamu. Amantii keenya sagati jabeessa sana Waaqayyootti cimsachuutu nurra jira. Ergaan koo kana amantii keenya Kiristoositti jabeeffachuu, amantii qabaachuu, waan goonu hundumaa irratti amantii qabaachuu. Bartoonni yeroo argan sanatti muki arbuu kun akkamittiin akkasumaan gogee hafe jedhanii raajeeffatan. Kanaaf Gooftaa Yesuus immoo amantii akka isaan qabaataniif kana caalaa hin gootu yoo amantan ittiin jedhe bartoota isaan. Kanaaf nus immoo har'a sagalee Waaqayyoo isa dhageenyu amanachuu,
guddummaa waaqayyoo amanachuu, oolmaa waaqayyoo, gaarummaa, guddummaa isaa, jabina isaa hundumaa amanachuu. Waaqayyo na oolcha. Barri amaan yoo dhufe, dhukkubni yoo dhufe, dhiphinni yoo dhufe, gidiraan yoo dhufe, Iyesuus oolchaadha. Jireenya koo isa tolcha, bara koo isa tolcha, mana koo isa tolcha. Maalittan dhiphadha? Waa'ee koo hundumaa amantiidhaan Kiristoositti gatee dhiiseera jennee abdii keenya hundumaa waaqayyoo irra kaawwachuutu nurra jira jechuudha. Kanaaf maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Amantiin yeroo amantiin namaa ija godhatu eebbi nama argachaa deema. Yeroo amantiin namaa ija godhatu ayyaanni waaqayyoo namaa baay'achaa deema. Humni waaqayyoo namaa baay'achaa deema. Kanaaf ulfina waaqayyoo argachuuf, humna waaqayyoo argachuuf, jabina waaqayyoo argachuuf immoo amantii keenya nu barbaachisa jechuudha. Kiristoositti amanannaa keenya isa gati jabeessa sana cimsannee dhaabbachuutu nurra jira. Galanniif ulfinni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Haala laaltanii raafamina. Biyya lafaa laaltanii raafamina. Jireenya bor darbu laaltanii raafamina. Amantii keessan waaqayyootti godhadhaa. Amanannaa keessan isa gati jabeessa Kiristoositti godhadhaa. Ija isaa immoo hin argitu. Iyesuus bara baraan gooftaadha. Maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Kanaaf arra ergaan koo amantii keenya isa gati jabeessa sana cimsachuu nurra jira. Waan goonu hundumaatti amantii qabaachuu, waan dubbannuuf amantii qabaachuu, waan jiraannuuf amantii qabaachuu, waan goonu hundumaa irratti Kiristoositti guutummaati guutuutti amanachuutu nurra jira jechuudha. Kanaaf waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Amanannaa keenya waaqayyoo akka nu cimsuu fi in kadhannaa walitti qabee kadhata gabaabaanan kadhadhaa. Maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Yaa waaqayyo gooftaa maccaa amma yeroo kana sin kadhadhaa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin situ yaa waaqayyo du'a gar malee nu oolchee, situ yaa waaqayyo gargaarsa keetiin nurra yaa waaqayyo mana keenyarra, bara keenyarra, jireenya keenyarra yaa waaqayyo namoota na ilaalan kanarra gooftaa gargaarsa keetu jira. Maqaa gooftaa Yesuusiin galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Waan isaaniin gargaarteef, waan nu gargaarteef, waan mana isaanii baatteef, waan mana koo baatteef gooftaan guddisee si galateeffadha. Arrabni koo si galateeffachuutti dudduuban jedhu. Arrabni koo si eebbisuutti dudduuban jedhu. Arrabni koo si waaqeffachuutti dudduuban jedhu. Yaa waaqayyo gooftaa, kanaaf immoo gooftaa ani garbittiin kee sin eebbisa, sin galateeffadha. Yaa waaqayyo na jiraachiste du'aa miti, du'aan awwaala dhiigee kee sin galateeffatu. Nama jiraataa goote gooftaa, akka nun si galateeffannu nu goote gooftaa waaqaaf lafa. Galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Yaa waaqayyo gooftaa, amma yeroo kanatti yaa waaqayyo gooftaa, dhiphinaan yaa waaqayyo gooftaa biyya kana kan raasaa jiru, biyyoota hundumaa kan raasaa jiru, dhukkubni yaa waaqayyo gooftaa maqaa dhaatee bee afuura amaa biraa kan darbatamu, afuurri dhukkubaa maqaa Kiristoos Iyesuusiin kan cabe haa ta'u. Maqaa Yesuus gooftaatiin kan cabe haa ta'u. Ijoollee keen dhageessa, sagalee oolota kooti beeka itti gooftaa ko. Maqaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanna. Yaa waaqayyo gooftaa, ani sagalee oolota kooti beeku, oolonni sagalee koo beeku, ani sagalee oolota kooti beeka itti gooftaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin si waammanna. Oolchuun kee nuuf dhufu, gargaarsi kee nuuf dhufu. Maqaa Yesuusiin yaa waaqayyo gooftaa, mana keenya hamaan hin danda'in, jireenya keenya hamaan hin danda'in, bara keenya hamaan hin danda'in. Maqaa Yesuusiin afuurri dhukkubaa kun biyya keenyarraa kan rukutame haa ta'u, lafa keenyarraa kan rukutame haa ta'u. Yaa waaqayyo biyyoota hundumaarraa kan rukutame haa ta'u. Yaa waaqayyo gargaarsi kee fi humni kee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin mana si amanatu keessa, iddoo si amanatu keessa maqaa gooftaa Yesuusiin afuurri kee darbuu jalqabu. Kan dhukkubsatan maqaa Yesuusiin hiikaman, kan hidhaman maqaa Yesuus Kiristoosiin hidhaa yaa waaqayyo gooftaa cubbuutti, hidhaa yaa waaqayyo gooftaa dhukkubaatti, hidhaa yaa waaqayyo hiyyumaatti, hidhaa yaa waaqayyo gooftaa waan hundumaatti maqaa Kiristoos Yesuusiin kan hiikaman ta'an. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa waaqayyo afuurri kee iddoo hundumaa haa ga'u, hiikumsi kee iddoo hundumaa haa ga'u, ayyaanni kee iddoo hundumaa haa ga'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin yaa waaqayyo gooftaa kan dhukkubsatanii amma sireerra ciisan
maqaa keetiin fayyina argatan ulfina keef yaa waaqayyo gooftaa ulfina maqaa keetiif maqaa Yesuus Kiristoosiin ati yaa waaqayyo waan haaraa biyya keenya irratti godhi waan haaraa lafa keenya irratti godhi waan haaraa biyya keenya irratti godhi maqaa Yesuusiin waan haaraa nu dhageessisi maqaa Yesuusiin namni dhiphina keessaa ba'u birrannaa keessaa ba'u yaaddoo keessaa ba'u gooftaa waaqaaf lafaa si yaa galatu galanni ulfinni guddaan waaqayyoof haa ta'u waaqayyo nu gargaara waaqayyo nu wajjin jira waaqayyo warra isaa amanatan beeka waaqayyo warra gara isaatti baqatan beeka warra na oolchittiin jedhan hundumaa in oolcha kanaafi kadhata keenya waaqayyootti jabeeffachuutu nurra jira namoota waaqayyo gooftaani dachaas naa eebbisu Kiristoos Yesuus barabaraan gooftaadha Yesuus Kiristoos deebi'ee ulfinaan hin dhufa qophoofne akka eeggannuuf immoo ibsaan keenya dhaameetu hin taane zayitii keenya guuttannee yeroo inni dhufutti ibsaa keenya qabsiifannee isa eeggachuu akka nu dandeenyuu fi waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru jireenya keessaniif bara keessan waaqayyo haa eebbisu gara deemtan hundumaatti waaqayyo gooftaan isin haa tiksu bara amaa kana keessaa waaqayyo isin haa miliksu mana keenya jireenya keenya dhala keenya haa miliksu waaqayyo bara baraan jiraataadha kanaafi obboloota koo jabeessaa kadhadhaa wangeela dubbifadhaa waaqayyo karaa hundumaa gargaaree gara gaariitti nu geessa waaqayyo bara keenya kana bara amaa kana bara gaariitti nuuf jijjiira karaa keenya hundumaa waaqayyootti kennannu hin sodaatinaa sodaan diina biraatii seexana biraatii kanaafi humni diinaa hin caba humni seexanaa hin caba maqaa gooftaa Yesuusin ulfinni waaqayyoo mul'ata bara keenya irratti mul'ata jireenya keenya irratti mul'ata maqaa Yesuus Kiristoosiin waaqayyoo hiikumsa aaraatiin dirmannaa aaraatiin biyya keenya in ilaala lafa keenya in ilaala waaqayyo gooftaan maccaa bara baraan maqaan isaa ulfaatu Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu keessanii godhadhaa fudhadhaa warri fayyisaa lubbuu keessanii godhattaniin fudhanne Yesuus Kiristoos oolchaadha of kalchaadha waaqayyo in oolcha Yesuus Kiristoos jireenya bara baraa karaa isaa malee karaa kamiyyuu dhaquun hin danda'amu amma isinitti nima obboloota koo namni waaqayyo gooftaa maccaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu keessanii godhattaniin fudhanne hundumtu fayyisaa lubbuu keessanii godhaa fudhadhaa yeroon isaa barri isaa bara dhumaati waaqayyo gooftaan maccaa isin haa gargaaru isinii wajjin haa ta'u ayyaanni waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u iddoo nuun jirrutti hundumaatti waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru isiniinis isin haa eebbisu kanaaf isin duukaa galateeffachuuf waaqayyoon har'a isin duukaa eebbisuu fi mootii ulfinaa kana angafa nagaa kana leenca Yihudaa kana Iyesuus isa garaan kootti boqotu kana isan jaalladhu kana isinii wajjiniin warra hin beekne wajjin wal barsiisuu fi warra beekanii wajjin immoo galateeffachuu fi addana iddoo kana har'a dhufee maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifamu isinis naaf eebbifamaa ba'uuf galuun keessan eebbifamu ayyaanni waaqayyoo hunduma keessanii wajjin haa ta'u gooftaan nu gargaare bara baraan ajajamu maqaa gooftaa Yesuusiin ameen galanni waaqayyoof haa ta'u maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifamu namoonni nan beekne ani Fitsumin jedhama YouTube chaanaaliin koo kuni Fitsum Mucaa Yesuus kan jedhu laayikii godhaa sheerii godhaa sabskraayibii godhaa waaqayyo dachaas na eebbisu shalom